Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa egaan guyyaarraa keessummaa addaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koos luba Kamisoo Abiishee Boruu jedhamu. Egaa waldaa Oromoo warra Houston irraati. Teksaasitti kan argamu, isteeta Teksaas keessatti kan argamudha. Achirraa hojii waaqayyoo hojjetu akkasumas lubni Kamisoo Abiishee pirezidaantii waldoota Oromoo addunyaati. Kanaatiif waldoota kiristaanaa Oromoo addunyaati. Egaa bal'inaan booddee isaan wajjin yeroo jalqabnu isaan nuuf ibsuu danda'u. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa luba Kamisoo Abiishee luboota jiran keessaa nama dhuga ba'umsa gaarii qabanii waldoota kiristaanaatii fi amantoota bukkeetti. Akkasumas faarfataadha. Yoo kaasettii isaanii amma hin beektan ta'e faarfataa warroota jalqabaa keessaa nama tokkodha. Kanaaf luba Kamisoo Abiishee baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddatillee Israa'el Waaqayyo si haa eebbisu. Anillee carraa argadhee miidiyaa kee irratti dhiyaachuudhaaf baay'een gammadaa. Ulfina argadhu carraa kanaan haalaachuu keef galatoom. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan kallattiidhumaan gara gaaffii kootiittan ce'aa. Egaan mee lubni Kamisoo Abiishee eessatti dhalattanii akkaataan guddina keessanii akkamii turtanii gooftaa fudhattan moo jalqabu warraa kaaftanii gooftaa fudhattan mee kana nuuf ibsitu dhaggeeffattoota keenya. Baay'ee gaariidha. Gaaffii kana namni na gaafatee hin beeku. Ani lixaa Wallaggaa naannoo Gimbii magaalaa Dongoroo naannoo sanatti dhaladhe. Naannoo Dongoroo jechaadha. Dongoroo Disiiti. Achumattan baradhee haayiskuulii isa booddee akkan haayiskuulii xumureen gara Finfinneen dhufanii amantii Pirootestaantii kananii fudhadhee tun kutaa 9 jiruuti. Kutaa 9 jiruun amanee eddasiitii waldaa naannoo Dongoroo keessatti faarfannaadhaan tajaajila garaagaraatiin tajaajilaa ture. Gara Finfinnee ergan dhufee immoo fuul taayimii kenneenii tajaajilaa ture. Egaa isa booddee gara 2007 Janawaarii gaafa tokkoon Ameerikaa galee. Isa booddee egaa kanumarra jirra. Gabaabaatti kanuma gubbaa jirra gaati. Egaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Luba Kamisoo baay'ee luba nuyi jaallannudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Amma haalli tajaajilaa ituu nu ibsitan akkam? Tajaajila kan biyya kanaa? Baay'ee gaariidha. Tajaajilli biyya kanaa qabsoon isaa cimaadha. Baay'ee gaariidha. Maqaan isaa ulfaatu. Waldaatu biyyatu gargar ta'e malee waldaan sanumaa. Biyyatu gargar ta'e malee waldaan kan Kiristoos achumaa. Sabni Waaqayyoos tokkumaa. Amalli namaas tokkumaa. Egaa life stylein biyyaa immoo garaagaraa akkaataan ati itti jiraattu. Biyyatti keessa jiraattu aadaansaa akka jireenya isaatii baay'ee garaagaraa. Kanaaf akka biyya kanaatti sabni keenya gaafa biyya kana dhufnu waan baay'eetu geeddaramaa. Aadaansaa adda. Jireenyumti ittiin jiraatamu akka biyya keenya wajjin tootaalii garaagaraa. Kanaaf biyya kana keessatti waldaa tajaajiluun yoo aadaa isaatti barattee jettee wal simsiifattee jette gaariidha amma tokko. Garuu akka biyya sanatti guutummaatti of laattee sana gubbaatti namni hundumtuu bobba'ee kana gubbaan jira jechuudhaaf akka biyya sana hojii bal'inaan hojjechuudhaaf si rakkisuu danda'a. Garuu guutummaatti immoo akka nama biyya ormaa keessa jiraatu jireenya biyya kanaatti immoo baay'ee gaariidha jirra jedhee yaada. Waldoonni keenya illee egaan sabni keenya waaqeffachuu jaallata. Kadhachuu jaallata. Yeroo laateetti kadhachuu jaallata. Biyya keenyatti akka beektu. Hin kadhanne innaan namni hojiidhuma dhiiseetti nama waan nama adabu hin jiru. Addanaa garuu bituma gojoma'uutu yoo hojii oole hojii irraa ari'u wanta ta'eef hojii deema. Challenge baay'ee qaba. Amala biyya kanaa wajjin wal simsiisuu fi biyya keenya
Yoo mana barumsaas ta'e dhiiseedhuma kadhannaa dhaqaa. Yoo hojii ta'e dhiisee hojii kadhannaa dhaqaa. Addanaa garuu yoo dafteetti yaaddee filaan godhatteetu itti yaaddee yeroo akkasiin kadhadha jettee lafa hojii keetti ayyama fudhattee inni iyyuu waggaatti hammam akka fudhattu beekamaadha. Kanaaf jireenyi biyya kanaaf aadaa keenyaa wajjiniin xinnoo ishee chaalenjiidha. Nuyi waan nutti dhufe goona biyyatti malee filaan godhanneen goonu. Addanaa garuu ituun jaallatin sa'aatii gidduu si galcha. Kanaaf gaariidha baay'ee jireenya waan baay'ee nu barsiise jechuu barbaadeeti. Tarii gaaffii kee akka barbaadetti deebisee isaan beeku malee. Baay'ee gaariitti naa deebistanii Waaqayyo isinaa eebbisu waan gaariidha. Egaan mee kallattiidhumaan gaaffii irraa qabannee jirrutti dabarra. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa hamma dhumaatti yoo nu hordoftan waan baay'ee irraa barattu nama Waaqayyoo kanarraa. Kanaaf turtii nuyi luba Kamisoo wajjin goonu ammas itti fufee jira waan ta'eef nu hordofa. Egaan luba Kamisoo egaa muuxannoo yeroo dheeraa qabdu akkasumas immoo toora bulchiinsaarra jirtu pirezidaantii waldoota Oromiyaa waldaa warra wangeela Oromiyaa addunyaati waan ta'eef kanaatiif muuxannoo keessan kanarraa kaaftanii waldaan diyaaspooraa har'a haalli isheen itti jirtu haala akkamiiti? Baay'ee gaaffii gaariidha. Cimaadha gaaffichi. Waldaan diyaaspooraa keessa jirtu waldoonni biyya kana keessa jiranii kanuma keenyarraa kaasee yoo jedhe waldaan gaariirra jiru amma tokko baay'ee gaariirra jiru chaalenjii baay'een yoo jiraatu malee si'a tokko biyya Ameerikaa waan ta'eef namoonni biyya kana rakkinni waan hin jirre fakkaata namatti. Chaalenjii waan hin jirre fakkaata. Karaa jireenyaa dubbii Waaqayyoo karaa jireenyaa hafuuraa olaalte garuu chaalenjii baay'eetu jiru biyya kana keessa. Chaalenjii baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee sabni keenya garuu baay'ee tattaafata hamma argetti. Waan ani ilaalu irraan kan ka'e chaalenjii biyyichaa wal bira qabee gaafa ilaalu sabni keenya baay'ee tattaafata. Waaqeffachuuf isa ta'u hamma humna isaatiitti hin ilu. Dhibaa'ummaan jiraachuu danda'a. Namoonni silumayyuu isa kekkeetti irra jiraatanii akka duriin kana dhaga'ee dhossaa ta'ee badakee abada. Warri immoo silumayyuu amantiin keessa jiru inuma jiraata jabaate. Haaluma kana keessatti jabaatee jiraata. Waldoota akka waldaatti yoo na gaafatte waldoonni keenya yeroo dhiyoodhaa asitti baay'ee jabina guddaa keessa jira sabni keenya biyya kanatti wal funaanuudhaan. Waldaa waaqeffachuudhaaf waldaa keessatti waaqeffatu sabni keenya baay'ee saka haaraadha biyya kanatti wanta ta'eef hin qabu. Iddootti waaqeffatu illee hin qabu. Kanaaf inni kaan waldaa bitachuudhaaf inni kaan iddoo waaqeffannaa hojjetachuudhaaf yaala iddoo ganama waaqeffatu sababa iddootti waaqeffatu hin qabaannee fi eddaa warri kaan kiyaa waaqeffatanii ba'anii kiraayii fudhatee keessatti waaqeffatan. Chaalenjiin kun illee jira. Lafa jirutti humnumti immoo humna sababa haaraa waan dhufee fi luba mataa isaanii kaa'u. Luba mataa isaanii illee waldaan waammatanii fuul taayimii waammatanii tajaajilchiifachuudhaa fi yeroo iddoo baay'eetti chaalenjii baay'een jira. Maaliif chaalenjiin kun jira yoo ta'e namoonni keenya baay'een isaanii haaraa dhufa wanta ta'eef baasii waan hundumaa danda'anii luba dhuunfaatti waammatanii lubi of kennee fuul taayimii waldaa sana tajaajilu keessatti argamuun mana kiraayii kaffalanii asiin immoo lubas danda'anii tajaajiluun ulfaataadha baay'ee. Haa ta'u iyyuu malee kanuma rakkooma kana biratti hin tattaafata waldaa sabni keenya baay'ee lafa amma argetti hin tattaafata of danda'ee jiraachuudhaa fi baay'ee tattaafatu. Baay'oonni kanaaf amma waldaa baay'ee bitatanii waggoota 2-3 kana keessa waldaan keenya biyya Ameerikaa keessa jiranii waldaa bitatanii luba mataa isaanii waammatanii ofii isaaniitiin of danda'uutti gara kanatti dhufaa jira qabsoo. Isuma kana biratti immoo biyyallee karaa garaagaraa immoo hojii misheenii hojjechuudhaafis hundumtuu dhuunfaadhaan hamma dandeettii isaatii hin godha baay'ee. Emmuun akka jedhu hir'inni hin jiru jechaa jira. Hir'inni baay'een jira. Akka barbaadanitti leadership irratti bulchiisa waan tokko irratti walii galuu dadhabuuni
karaa garaagaraa walitti dhufne wanta ta'eef amantii garaagaraa jechuun amantii garaagaraa illee jechuu danda'u. Baagiraawundii garaagaraa qabna baay'een keenya. Baagiraawundii garaagaraa qabna inni kaan guutuu wangeelaa kee inni kaan inni keessi kee inni kaan maal kee dhufee xiqqoo waan taaneef walumatti namni waaqeffannaa inni tokko manansarii masa kan waldaa isaatii fudhatee dhufa. Inni sunis manansarii kan waldaa isaatii fudhatee dhufa. Akkam beeku kanatti deemuu qabdeedha. Akka ofiisaatii waldaa isaa keessa isa biyyaatti ilaalutti. Inni chaalenjii tokko. Isuma kana irratti inni baagiraawundii amantii garaagaraa qabaannee dhufne iyyuu chaalenjii tokko ta'e immoo kaalcheriin biyyichaa iyyuu immoo chaalenjii tokko. Fakkeenyaaf yoo jiree ati waldaatti hin argamtu ta'ee haalli hojii keetii siin mijatu ta'ee biyyatti yeroo hundumaa kadhatama wanta ta'ee fi waaqeffatama yeroo hundumaa waldaatti hin argamu taanaan namni tokko yookaan mijatuuf ennaa ta'e kaan amma every other week hojjetu torban tokko hojjetu torban tokko immoo waldaa dhufu. Kunillee chaalenjii mataa isaa danda'eedha garuu biyyatti kanaaf walii hubachuu dadhabuun waan akkasiillee jira. Walii hubachuu dadhabuun jira namni maaliif akkas ta'a jechuun jira kadhannaa irratti rakkoon akkasii kun waldaa keessatti yeroo baay'atu frikshinii uuma waldaa keessatti frikshinii uuma. Kaalcheriin biyyichaa mataan isaa karaa tokko ba'aadha. Kaalcheriin biyyichaa mataan isaa. Inni gara biraan inni akkuma asirra jedhamu baagiraawundiin sun immoo baagiraawundii qabaachuun suni ijattiin ilaallu akka kan kootiitti deemuu qaba. Akka sanaatti deemuu qabanne inni immoo chaalenjii gara biraadha. Wal danda'ee walii wajjin jiraachuu isa jiru keessatti. Ammuma kana ta'e garuu wanti xiqqoorra malee isaati baay'een isaa wal danda'ee walii wajjin jiraata. Baagiraawundii isaas garaagarummaa isaas qabatee yuunitii iyyuu baay'ee isaa kana argitu addanatti jechuun dandeessa karaa tokko. Maaliif wal danda'ee walii wajjin amma kana jiraachuun isaa iyyuu dandeettii guddaadha jedheen fudhadhan. Yeroo baay'ee rakkina isaan sana duwwaatu boqqedhee namatti mul'ata. Sanuma danda'ee walii wajjiniin taa'ee waliin waaqeffachuun iyyuu dandeettii guddaadha. Kan isa tokkoo fudhatee kan isa kanaas fudhatee walii wajjiniin hamma kana tolereet wal godhee waliin jiraachuun dandeettii baay'ee guddaa waaqayyo saba keenyaaf kennee jedhee yaada. Yemmuun akkan jedhu hir'inni sun akkuma inni jirutti ta'e jechaadha. Moor kana caalaatti waliin jiraatu ta'e immoo maaltu ta'a isa jedhu immoo arguu dandeessaa jechaadha. Baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu waan gaarii nu deebistanii egaan waldoota diyaaspooraa kana keessatti jechuudha amma sagaleen waaqayyoo haala barbaachisu nama barbaachisuun dhaloota bira gahaa jira jettanii yaaddu keessumatti iyyuu dhaloota warraa xixinnoo kana bira. Baay'ee iddoo waldaa irratti hundaa'a kunis. Waldaa irratti hundaa'a, luba waldaa sanaa irratti illee hundaa'a, geggeessitoota waldaa sanaa irratti illee hundaa'a. Namni garumaa garamitiidha namni akka inni itti waa yaadu. Aangiliin irra dhaabbatee waa yaaduu fi inni tokko irra dhaabbatee yaadu garaagara. Kun dadhabbii duwwaatu hin ta'in siluma aangilii namni sun irra dhaabbatee yaadu ta'uu danda'a. Haalli isaas mijachuu fi dhiisuu danda'a. Garuu akka barbaachisutti deemaa jiraanne jedhu tarii akka barbaachisutti hin deemu. Maaliif inni jedhu tokko tammaadha. Lammaffaan immoo risoorsii masanaayyuu hin qabu baay'ee isaa. Risoorsii masanaayyuu hin qabnu. Innan silas hin jedhee aadaan hin jedhu hunduma isaa keessa deema kalcheriin sun. Namni tokko of kennee waldaa keessatti ijoollee guddisee hojii wangeelaa kana dabarsuudhaa fi jireenya isaa mo'achuu danda'uu qaba. Jireenya isaa utuma kun jiruu yoon kanan godhee nama sana laayifii nama sanaa maal goonan jedhu asiin jira jechuudha. Kanaaf akka barbaachisetti deemaa jiru. Akka barbaachisetti deemaa jira jechuudhaaf rakkisaadha. Hammuma danda'ametti immoo walitti qabatee socho'aa jira jechuu kooti malee hamma barbaachisetti akkuma dubbiin waaqayyoo jedhutti waan nurraa eegamu hundumaa goonee socho'aa jirra ni jedhu ulfaataadha baay'ee. Wangeela dabarsuudhaaf garuu yaalii guddaatu godhamaa jira. Amma sabni keenya yeroo baay'ee nan arganii humna illee hin qabu yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf waldoonni keenya anamma kan UOC keessatti hojjedhu tajaajilu waldoota kana hamma jiranitti hamma humni isaanii danda'etti hin yaalu. Hojii wangeelaa hojjechuudhaaf gaafa jedhamu namni waan humni isaanii danda'e hunduma godhu garuu dandeettiidhuma sanatu iddoo sanatti nu danqa yeroo baay'ee.
dandeettii sanatu danqaa. Akka barbaachisutti garuu deemaa hin jiru. Dhugaan kun dubbachuu akka deemaa hin jiru. Garuu kana sanatti adeemuudhaaf hinuma yaallaga gara guddina sanaatti adeemuu fi wangeela dabarsuudhaaf illee dhalootatti dabarsuudhaaf illee irratti hojjenna amma nu danda'ametti karaa koo amma waldaa keenya keessaatti of irratti ilaalte ijoollee irratti hojjechuudhaaf yeroo hundumaa waggaa waggaadhaan sagantaa baafanna. Sagantaa baafannaa hamma nu danda'ametti sochoona. Hamma nu danda'ametti hamma humni keenya nu mijate. Dhaloota dhufutti wangeela dabarsuu kan jedhu dildila wangeelaa ijaaruu kan jedhu mul'ata qabna waldaa keenya keessaa. Dildila wangeelaa dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf ijaaruu kan jedhu. Kana gochuudhaaf attam goone bira geenye. Attam goone ijoollee keenya bira geenye. Dubbii Waaqayyoo akkuma inni jedhu amma fakkeenyaa fi fagoo dandatuun ta'ini pirinsipiliin nuyi waldaa koo keessaa amma kan ittiin deemnu Gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhee egaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa barsiisaa cuuphaa jedhe. Erga jedhee booddee duuka buutota koo godhaa jedheetu waan ani isin abboome hundumaa immoo eeguu isaan barsiisaa jedhe. Waan ani isin abboome. Kun wangeela Maatiyos boqonnaa 28. Hojii ergamoota boqonnaa tokko immoo gaafa ilaaltu dhaqaa erga jedhee booddee eessaa jalqabaa jedhee of biraati Yerusaalem keessaati of biraati jalqabaa. Amma gaa pirinsipilii kana yuuzii godhaan ofii kooti. Pirinsipilii kana akkatti yuuzii godhe yuuzii godhaa. Namni tokko ijoollee isaa irratti ijoollee isaa of biraa jalqaba wanta ta'eef dura ofii isaati duuka buutu ta'uu qaba. Ofii isaati erga duuka buutu ta'ee maatiin isaa duuka buutu Kiristoos. Ijoollee isaa duuka buutu Kiristoos. Ofirraa jalqaba. Ofirraa jalqabuu qaba wanta ta'eef. Mana isaa keessaa jalqaba. Ijoolleen koo ana fakkaatti jechaadha. Ijoolleen koo ana fakkaatti. Kanaaf duuka buutu gochuudhaaf ofii keenyarraa mentor gochuu jalqabna mana keenya keessaati. Sawa akkuma Gooftaan jedhe pirinsipilii Yesuus jedhee sana yuuzii goona. Ofii keenyarraa jalqabnaa gadi baana jechaadha. Ijoolleetti gadi baanaa. Waldaarra dhannaa. Naannootti deemnaa. Gara biyya magaalaa keessa jiruutti immoo adeemna jechaadha. Ofirraa jalqabne. Ofirraa jalqabne pirinsipilii sanaan. Kanaaf dhaloota dhufutti wangeela dabarsuu isa jedhu ijoollee keenya ofii keenya amanatti hin barsiifnaa. Waldaatti immoo akka waldaatti koree dhaabbannee duukaa buunaa hin barsiifnaa. Afaan isaanii, aadaa isaanii, wangeelni hin barsiifna manuu danda'amtu biyya kana keessatti jechaadha. Egaa akka barbaannetti illee akka nu yaadnetti nuu deemuudha baatu hamma nuu danda'ame garuu yaalaan jirra jira Israa'el. Waaqayyo guddaa isin eebbisu baay'ee namatti tola. Egaa hojii Waaqayyoo hojjechuun baay'ee biyya kana keessatti yeroo ofii kennanii hojjechuun baay'ee yoo cimaa ta'e iyyuu haa ta'u Waaqayyo Gooftaan isin gargaaree hojii kana hojjechaa jirtu isin baay'ee namatti tola. Ammas waldoonni biyya hambaa kana keessa jiraatan yookaan waldoonni kiristaanaa biyya hambaa kana keessa jiraatanii dhalootaaf tajaajila qulqullaa kennaa jiru jettanii amantu yoo kennaa jiru ta'eeti egaan tajaajila qulqulluu ta'e fi gahaa ta'e dhalootaaf kennaa jiru. Qulqullinni isaa gaa attamitti akkan ilaalamu beeku qulqullinni illee waldoonni garuu akkuma sila siin jedheedha namni luboota sana irratti waldaa sana irratti geggeessota waldaa sana irratti affiliyeeshinii isaanii irratti hundaa'ee eenyu wajjiniin jiru kan jiru irratti hundaa'ee ta'uu danda'a. Garuu qulqullinni isaa kan beekamu dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisaa itti waldaan. Dubbii sagalee Waaqayyoo aboo isaatiin humna isaa qabattee barsiisaa itti waldaan. Isa jedhu isa kana egaa luba waldaa sanaatti kan beeku. Luba waldaa sanaatti hidhata qabatanii yoo jiraatanii luba waldaa sanaatu gaarii godhee beeka. Luba ta'ee waldaarra kan jiru waldaan kan ishee waammatte itti amantee kan ishee waammatte luba waldaa sanaatu waldaa hoolota duukaa bu'ee kan tiksu amantoota duukaa bu'ee kan tiksu luba waldaa sanaati jechaadha. Biyyatti cheenii garaagaraa jira. Addanatti garuu waldaan cheeniin qabdu ofuma isheetii qoraat falaaceedha. Waldaan tokko jechaadha. Sababiin ishee of dandeessee jirti waan ta'eef waan tokko hin barbaadu nan hin barbaadu.
waldaanii waan irratti dhufee dhoowwu hin jiru. Kanaafi leadershipii waldaa sana baay'ee murteessaa. Baay'ee murteessaadha. Qulqullinni waldaallee egaa qulqullinni ishee kan inni ergamu barsiisa isheetiin. Barsiisa isheen barsiiftu waan barsiifamu beekamu namoo sanatu beeka jechaadha waldaa sanatu. Ankoo yoo gaafatte irraa kan hafe waldaan hundumtuu barsiisa garaagaraa qabu jechuu danda'u akkuma dubbii waaqayyoo irratti hundaa'e. Baay'een keenya waluma fakkaanna. Waldoonni warri wangeelaa baay'een keenya waluma fakkaanna. Baakgiraawundii keessaa irraan kan ka'e, hundeen keenya irraan kan ka'e waluma fakkaanna. Amantiin keessumaa waldoonni keenya jechaadha. Evangelikaal yookaas waldaa warra wangeelaa wallee jedhaman kun wal fakkaanna. Baay'een isaa wal fakkaanna. Kanaaf qulqullinni kan inni ittiin eegamu dubbii sagalee waaqayyoo barsiisaa ittiin isa jedhu. Dubbii sagalee waaqayyoo barsiisaa ittiin isa jedhu. Yoo isarratti ta'erraa kan hafe gara biraan beekamu akka itti barsiisan lubbuu sanatu beeka. Haa ta'u iyyuu maleessa garuu amma namaa danda'ametti tokkummaa ofii cimsatanii immoo sanuma irratti fookas gochuun gaarii natti fakkaatee yaada. Ani gaaffii kana kan isin gaafadhee fi keessumatti biyya diyaaspooraa kana keessatti akkaataa garaagaraatiin barsiisonni garaagaraa hin kennamaa. Keessumaa barsiisaa sagaleen waaqayyoo barsiisaa haxaarotaa isa jedhu sana. Barsiisa dubbii waaqayyoo wajjin faallaa deemu jechuudha. Baay'een isaanii immoo luboonni innaa ilaaltan namoota sana qabachuu, namoota sana hamma danda'etti qabachuudha malee akka sagalee waaqayyootti namoota kana ifachuun hin sodaatama. Akka biyyaatti nama ifachuun hin sodaatama yookaan kanarra gori jechuun hin sodaatama jechuudha. Kanaatiif qulqullummaa hin jedheef kanaaf yeroo baay'ee iddoo kanatti gaa'illi sin diigama. Yeroo baay'ee gaa'illi diigamuun gaa'ila immoo erga diigan immoo achuma waldaa sana keessatti immoo deebisanii immoo kan biraa dhaqanii biyya kaadhimmatanii fiduunis wanta akkasii jira. Naamusa waldaa keessa jiru. Naamusa waldaa keessa jiru kanaatiif. Inni kun karaa baay'ee irra diriiraa amma kun gaariidha. Tokko barsiisi suni amma yeroo baay'ee personaalii fi godhu waan inni waldaan lubi waldaa sanaa yeroo fudhatee akkuma sila siin jedhe amma lubii hojii hojjetaa barsiisa waldaa tajaajilu baay'een hojii hojjetaa waldaa tajaajilu fuultaayimii yeroo gattaanii qophaa'an hin qaban. Yeroo gattaanii qophaa'an hin qabanii hojii hojjetaa ta'uu sababa tajaajilaniif waldaan baay'een inni kaan kaffaluuf hin dandeessu. Kanaaf hojii hojjetaa tajaajilu carraa waaqayyo kenneefiin dadhabbii guddaadhaan tajaajilu baay'ee. Kanaaf gattaa'anii qophaa'anii dubbii sagalee waaqayyoo barsiisuu waldaa qulqullinatti eeguu hojiin lubaa kanas ilaala. Hojiin lubaa gattaa'ee qophaa'ee hoolota waaqayyoo nyaachisuu, sooruu, gara Kiristoositti guddisuu, mootummaa waaqayyootiif qopheessuu. Phaawulos amma akka jedha Efesoon irratti akka jedha mudaadhaaf dirmammuun kan irra hin jirre godhee ulfinaan fuula Kiristoos dura dhaabachuudhaaf jechuudha. Argitee waldaan tokko waldaa kan isheen akka gootu mudaadhaaf dirmammuun kan irra hin jirre taatanii ulfinaan jedha. Mudaadhaaf dirmammuun eenyu kan kanaaf qopheessu luba waldaatu qopheessa. Luba waldaan qopheessa. Luba waldaatu bifa Kiristoos ammatti qabaatanitti bifa Kiristoos qabaachuu qabdu. Bifa ilma waaqayyoo ammatti qabaatanitti waldaansoo qabatanii bifa ilma waaqayyoo ammatti qabaatanitti bifa ilma waaqayyoo amma isaan keessatti argutti hoolota isaa taa'ee kan barsiisu, kan sooru, kan nyaachisu qophaa'ee bifa ilma waaqayyoo akka isaan qabaataniif kan qopheessu luba. Yookaas waldaa sana keessaa geggeessaa ta'e geggeessummaarra kan jiru jechaadha. Amma lubi maqaa miti. Lubi maqaa miti hojiidha maleessaa. Lubi jireenya hojiidha. Gattaa'ee itti qophaa'ee mootummaa jireenya mootummaa waaqayyootiif ta'u akka isaan qabaataniif barsiisa. Waan isarraa eegamu godha. Namni fudhachuu dhaga'uu akkas tolatti fudhachuu danda'a. Garuu
hojiin luba tokko gattaa'ee waan jireenya mootummaa waaqayyootiif ta'u akka isaan qabaatan isaan barsiisaa jira. Amma gaa kana ta'uudhaa fi lubi waldaa keessatti fuul taayimii taa'an jiru waldaa keessatti. Jireenya mataa isaatii mo'achuudhaaf fiigaa jira. Sababiin isaa jiraachuu qaba wanta ta'eef. Laayifiidha wanta ta'eef. Lafa dhaquun qabu. Akka biyyaa miti bara biyyi kun ageera. Kanaaf jireenyi kun baay'ee murteessaa jechaadha. Amma kanarraan kan ga'e inni mansila siin jedhee aadaan biyya kanaa immoo kanarratti dhufee impaaktii gara biraa fide. Amma natamma walii kuwetti kuni biyya keenya keessatti safuudha. Addanatti garuu yoo barbaadde ganama wal fuutee galgala diraayivwee divorce goote deeme. Salphaadha easy. Driveway marriage, driveway divorce goote. Makina makee teesseetu rukutu nagaatti ittiin jettee galta. Haadhaan qabu jechaadha. Galgala wal lolteettee utuu aariin sirraan citin makina makee kaafattee fudhattee deemuu dandeessatte. Biyya keenya keessatti garuu hin danda'amu. Biyya keenya keessatti immoo waan akkasii hin danda'amu. Safuu qaba wanta ta'eef. Addanatti garuu aariin kee tuulli sirraan galiin ofirraa fixee teessa. Deebi'ee gaabbuu danda'an ni gara biraa. Sigalee kanaafi chaalenjiin biyya sana biyya keessa jiru rakkisaadha. Utuu gadi taa'amee lubii taa'ee barsiisee yeroo fudhatee jedhe amantoonni nuti iyyuu immoo gattaanii baratu. Gattaanii baratu. Amma si'a tokko tokko manuma dhaqee iyyuu barsiisuudhaaf gaafa hin jiru. Baay'een namni kan mana dhaqanii hin argamne jiru. Mana oofnee dhannee dhabna. Oofnee dhannee dhabna. So laayifiin kun jira jechaadha. Maaltu kana godhattee haala biyyichaatu ulfaata baay'ee. Haalli biyyichaa ulfaata. Waan meeqatti ulfaata. Kan kanarra darbe iyyuu baay'ee waan meeqatti jira sana keessa aadaa keenya wajjin baay'ee kan hin deemne wanta ta'eef qeelixuun nan barbaachisu malee amaluma jireenya biyya keenya keessatti namni yooti waa'ee waaqayyootiif jettee itti dubbattee dhimma hin qabu namni inuma ni ta'a. Addanaa garuu this is America. This is America. Yoo itti dubbattee jira. This is America. Yoo barbaadeen godhaa hojii bendiisa. Right isaa experience gochaa jira. Isa biyyatti hin arganne jechaadha. Right isaa isa biyyatti hin arganne isa maatiin gadi qabanii isa waldaan gadi qabanii. Ukkaanfamaa kan duratti yuuzii godhaa jira. Kanaafi namni taafiidha biyya keenya addanaa wajjin wal bira qabuuni baay'een garuu dhugaasti dubbachuudhaaf waan keessaati dhibba keessaati persentii 5 persentii 3 persentii 2 irraa kan hafe namoonni keenya baay'een garuu humna isaanii guutuutti waldaa keessa jiraatu. Baay'een isaanii kan nama gammachiisu waldaa keessa jiraatu. Kun immoo jireenya irraati kan inni argamu. Jireenya irraa kan inni ta'u. Kanumaan siin jechuu danda'a. Baay'ee namatti tola gooftaan isin haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa gaa jireenya biyya alaa kana keessatti gaa hojii waaqayyoo hojjechaa jiru lubni kamisoo keessumaa kanaatiif gaaffii kana deddeebisee gaafadhee dhuguma amma luba kamisoo keessatti dubbiin kun dubbii lubbuuti waan ta'eef iddoo kanatti jechuudha dubbiin kun dubbii lubbuuti dubbii jireenya bara baraati. Waldaan risoorsii yookaan qabeenya hin dhabdu biyya Ameerikaa keessa ta'anii qabeenya dhabne jechuun yooma kurnoon kaffalan ta'e malee qabeenya dhabne jechuun rakkisaadha. Maaliif namni hin hojjeta waan ta'eef biyyi kun immoo biyya guddatte. Dubbii jireenya bara baraa kana dhaloota barsiisuudhaaf waldaan kiristiyaanaa luba ofii isheetii qicirrii yookaan immoo qaxarattee hojjechiisuun maaliif itti ulfaata jettanii yaaddu? Maaliif kun dubbii lubbuuti waan ta'eef baay'ee dubbii barbaachisaadha waan ta'eef maal jettu kanarratti? Baay'ee barbaachisaadha kun baay'ee barbaachisaadha. Itti yaaduunis baay'ee nama gaafata. Baay'ee itti yaadu gama lamaanuun iyyuu itti gaafatu. Itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Amma iddoo tokko tokkotti waldoonni baay'een
Waldoonni tokko tokko lubayyuu hin barbaannu kan jedhan jiru. Lubni hin barbaachisu walii keenya wal tajaajila kan jedhan jiru. Baay'ee illee miti nama amma hin beeku nama yartuu iddoo yartuu ta'a. Lafiitti immoo amantoonni waldaa keessa jiraatan barsiisa hir'ina barsiisaa sababa qabanii fi duukaa bu'uun sababa hin jiraanneef amantoonni komitmentii hin qaban. Amantoonni komitmentii hin qaban. Kanaaf innan lubii barsiisuu nan jedhu sadarkaa komitmentii liidarshiippii waldaa duukaa bu'uun baay'ee murteessaadha. Inni iddoo tokko tokko immoo maaliidha? Iddoo tokko tokko immoo amantootuma xinnoodha. Yartuudha. Amantoonni yartuudha. Buusanis horii isaanis kennanii waan isaan hojjetan baay'een isaanii namni kenna minimum weejiidhaan minimum weejii sababa hojjetuu fi waan isaanii kurnoo kaffalanii kiraayii manaa kaffalee luba hin danda'u. Waan lafa jirudha kunis. Hin danda'amu. Waldoonni iddoon tokko magaalaa tokko tokko keessatti namni keenya baay'ee waanta ta'eef meebii sana ta'uu danda'a. Satama jechuudha. Garuu harka baay'eetti anamma liidarshiippii irratti jira wanta ta'eef waldoonni baay'een isaanii safar gochaa jiraatu. Sababa biyya Ameerikaa ta'eef Ameerikaan footti deema alaatti namuma isa keessa jirutu godha wanta ta'eef. Namni inni keessa jiru immoo galii hammamii argataa jedha. Galii hammamii argata. Fakkeenyaaf amma kan koo fudhatte amma harka 100 keessaatti almost 95% commitmentii qabu. Amantoonni waldaa. Commitmentii qabu. Garuu commitmentiin isaanii kun hammam isa ilaaluu dandeessa. Hammam. Kanaaf waldaan hammamitu waldaa keessa kan jiru miseensa nama meeqa qabdi? Nama meeqa qabdi? Sana gaafa qabaattu immoo baasii ishee irra jiru hundumaa baaftee kiraayii manaa sana baafattee waan wacii qabdu hundumaa baafattee luba dandeessi. Isa jedhu biratti qabattee ilaalte jira. Egaa karaa garaa bira soorsii garaa garaa barbaaddachuu dandeessi waldaan. Seeraan gatta'anii yoo yaadanii jedhan waaqayyoon kadhatanii yoo yaadanii soorsii garaa garaa barbaaddataniitu luba kana kaawwachuu danda'u. Yoo irratti walii galanii walii wajjin deemu ta'e. Yeroo baay'ee namni mul'ata qabaate waldaan mul'ata qabaatte jennaani waaqayyo baajeta hin fida. Baajeta hin fida waaqayyo. Yoo soorsii yoo mul'anni jiraate sabni sun walii galee waaqayyoon kadhatee jedhee waaqayyo mul'ata hin fida sana baajeta sana hin fida. Sana akkuma kanatti fudhannee deemna. Garuu chaalenjii jiru duwwaa irratti naasa'uu barbaade malee inni eeriyaa kana irratti inni hojii waaqayyooti. Sabni sun walii galee waaqayyoon kadhatee tokkummaadhaanii ija isaa xiyyeeffannaa isaa mootummaa waaqayyoo irra godhatee yoo deeme baajeti jira. Akkuma Yesuus jedhee deemaa irraa kana fi horii fudhadhaa deemaa jira. Deemaa malee waamichaan deemteennaan baajeti jira yeroo hundumaa. Waan waldaa sanaaf ta'u, waan nama sanaaf ta'u jira jechaadha. Garuu horii argachuudhaaf yookaan waan godhadha jetteetu mootiivii keessan irra kaawwattee gaafa deemtu balbala hundumaa si jalaa cufuu danda'a. Balbala hundumaa si jalaa cufuu danda'a. Mootiiviin keessan irra miti ta'eennaan waaqayyo immoo balbala qaba. Waaqayyo eebba qabaachaa. Isa kan akkuma galattiin himna. Garuu akka intini haala mana gaafatte kanarratti amantoonni keenya isa jettu amantoonni keenya ji'oogiraafikaalii namni lafa magaalaa keessa jiru keessatti namni yartuun jiraachuu danda'a. Amantoonni yartuun jiraachuu danda'u. Amantoonni baay'een jiraachuu danda'u. Akkuma kana jechaadha. Kana irratti hundaa'a. Kanaaf komiitmentii barsiisuun amantoonni keenya baay'een isaanii ammam komiitidiidha waldaa keessatti. Waldaa guddaa tokko keessa nama 1,000 jirannaa ta'e namni 1,000 illee baay'een jiru makaatti 500 baay'ee kan baay'ate 400 waan akkasii kan jiru. Dhibbi arfan kun komiitmentiin isaanii hammam komiitidiidha. Hammam komiitidiidha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Ilaalchi namni keenyatti waa ilaalu baay'ee murteessaadha. Ilaalchi namni keenyatti waa ilaalu. Waldoonni tokko tokko keessatti immoo tajaajiltoonni luboonni 2-3 ta'anii waldaa keessa jiru. 2-3 ta'anii waldaa keessa jiru isa kamiin kaawwannan inni jedhus rakkina. Innis baay'ee rakkina guddaadha. Isa kamiin kaawwanna lamaanuu luba. Inni jedhus baay'ee rakkina. Ixaa buusu ta'e irra beekamu gaadhe godhee. Kanaaf chaalenjiin isaa baay'eedha.
garuu haa ta'u malee isaati utuu waaqayyoon kadhatanii waaqayyo hidhaa kana hundumaa hin hiika. Hidhaa kana hundumaa hin hiika. Waliigalteedhaan yoo ta'e hin hiika. Yaada tokkoon hin agar tokkotti dhufanii fi hidhaan kun hundumtuu hiikamuu danda'a jedhani. Namni waaqayyo gaafa nama waamee jedhu balbala qaba. Iddoo qaba waaqayyo waan ta'eef waaqayyoon kadhatanii gochuu danda'u garuu barsiisaa hamma danda'ametti amantoonni of kennanii akka isaan godhan gochuun baay'ee gaariidha. Inni tokko kana addaatti kaasuu barbaadu namni keenya natural intinii masaatti namni keenya amantii duwwaallee tun ta'ini waan kan isaa ta'e ciniinnatee waa ijaarrachuu hin danda'u obsee. Isaa keessa dhaabbatee ciniinnatee dhaabbatee obsee waa ijaarrachuu hin danda'u. Kan isaa obsuu hin danda'u kan nama biraa obsa malee. Kan nama biraa yoo hin arrabse sin obsa. Kan isaa garuu ciniinnatee keessa dhaabbatee kan kooti jedhee ijaarrachuu hin danda'u. Baay'een isaa namoota baay'ee amma lakkaa'amudha. Kun rakkina guddaa nutti fida baay'ee yeroo iddoo baay'eetti. Institutionii kan isaa kan ta'e, waldaa isaa kan ta'e, identity isaa kan ta'e keessatti argamee ijaarrachuun maqaa dhuma isaatiin dhaabbachuun ulfina guddaadha. Saba isaa gidduutti dhaabbatuun. Kaan achi jala dhaabbatee gan biraa faarsa gamatti. Warri gama sanaa kun ola akkas ta'anii jira. Eebochaa dhuma hafa yeroo hundumaa. Eebochaa hafa. Yoo mana biraa dinqisiifata. Dinqisiifannaan kan namaa kan keessiif. Sabni keenya lafa jirutti magaalaa keessa jiru keessa, waldaa keessa jiru keessa, kan isaa ciniinnatee jabaatee yoo dhaabbatee, yoo waluma duukaa jabaatee dhaabbatee jire hojii wangeelaa hojjechuudhaaf baay'ee karaa. Nama rakkataa gargaaruudhaaf karaa. Saba biyya keessa jirullee gargaaruudhaaf karaa. Yoo kan isaa keessa ciniinnatee dhaabbate, obseen naa jaarrate, utubaa kan isaatiitti yoo tumate, itti tumee fi gaariidha. Dadhabaa nama isaa bira dhaabbate hin cimsa. Mooraaliin naa ta'eef. Kanaafi utuu kan isaanii keessa cimanii dhaabbatanii wangeelaaf illee karaatti miiksitu fakkaata. Dhaloota dhufuuf immoo akka hubannaadhaaf fakkaata. Yeroon qofaa koo keessaa bahee deemu warri waldaa keessa jiru amma maal barbaada? Inni tokko akkuma kanamaa. Borinnis dhiisee sokka. Kanaafi wal duukaa dhaabbachuun ciniinnatanii wal duukaa dhaabbatanii kan ofii ijaarrachuu kan jiru baay'ee gaariidha. Gooftaan kana barsiise. Jabaadhaa dhaabbadhaa. Stand firmly jedhamni. Jabaatanii dhaabbachuu. Waaqayyo biraa nuuf kenname jabaannee dhaabbachuu. Fiiguu keessatti waan tokko hin jiru. Ayyaanni akkasii waaqayyo biraa namaan kennamu. Waaqayyo dhaabbachuudha kan inni nuuf kennu. Dhaabbachuu nuuf kennu. Ciniinnannee dhaabbanne qilleensa keessa, rakkina keessa, gidiraa keessa ciniinnannee dhaabbanna malee baqannee lafa dhannu qabna. Lafaa jalqabna ammas. Yeroo baay'ee addanaa rakkina baqannee gaafa deemnu dhandhee lafaa haaraa goonee kaafna. Amma hanimuuniin isaa dhumutti hin gammanna. Gaafa hanimuuniin dhumu qilleensa achi gaafa dhufee jedhu amma iddoo biraatti dabarra. Always we start from the scratch. Lafaa kaafna yeroo hundumaa. Lafaa kaafna. Kanaaf lafa geenyu hin qabnu. Utuu ciniinnannee dana dhaabbanneeti ijaarsa isa kanarra gaafa obsine jedhu qilleensichi hin darba wanta ta'eef ijaaruu jalqabna. Kanaaf dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Amantoota biyya kana keessa jiran diyaasporaa keessa kan jiru wantootaani carraa kanaan kanan itti butuu dhaga'anii dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Dhaabbachuun waa kennaa waaqayyooti. Dhaabbachuun kennaa waaqayyooti. Gooftaan akka nuyi dhaabbannu nutti dubbata. Amantiidhaan illee cimnee akka dhaabbannu. Tokkummaa keenyatti cimnee akka dhaabbannu. Tokkummaa keenyatti cimnee akka dhaabbannu. Abbaan koo kan hin dhaabin hundumtuu buqqaa'e. Yeroo hundumaa buqqisaa iddoo haaraa dhannee dhaabbanna. Amantiillee miti kun. Karaa amantiirra jechaan jira miti. Inni amantiin Kiristoos keessa dhaabbachuudha. Amantiin isa sanaa. Haa ta'u iyyuu malee tokkummaanuma keenya keessatti cimnee dhaabbachuun hundee gaariidha argite. Hundee gaarii. Amantii keenya illee dhuga ba'umsa isaa mul'isu. Gaafa nuyi jabaannee dhaabbannu waldaa keenya keessa saba keenya gidduu cimnee dhaabbanne gaafa jaarrannu saba keenyaaf illee dhuga ba'umsa gaarii taanaa waan gaarii hojjechuu dandeenya. Hojii wangeelaallee walharkaa fuunee deemuu dandeenya. Walharkaa fuunee deemuu dandeenya sin jedha. Ulfaadhu nan dheeressa fakkaata.
Rakkina tokko qabu Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu egaan dhaggeeffattoota keenya ammas daqiiqaa muraasaaf egaa waluma wajjin turraa nu wajjin tura. Mee kanuma irratti luba Kamisoo yeroo baay'ee tajaajiltoonni booddeedhaan ol ka'an yookaan guddatan gara guddinaatti dhufan kanuma biyyaarraa dhufeedha. Anis isinis biyyumarraa dhufne malee asitti tajaajilaaf kan waamicha tajaajilaa yookaan ka'umsa tajaajilaaf ka'uudhaaf kan baay'ee wanni ta'an hin jirani. Faarfannaanis taanaan karaa dubbii Waaqayyoo lallabuuttis wanti kun asiiti wanta amma argamaa jiru hin jiru. Rakkoon kanaa maali? Waaqayyoo kennaa biyyumatti kenna moo Ameerikaatti kennaa kennuun dhiisee akkam mee gabaabaatti? Egaa karaa baay'ee ilaaluu dandeessa. Namni keenya biyya kana keessattis ijoollee biyya kanatti dhalatan jechuu keeti immoo namoonni. Ijoollee biyya kanatti dhalatan yoo jetta ta'e amma fakkeenyaaf namnuntuu ijoollee biyya kanatti guddifatee waldaa keessa kan jiran namni ijoollee guddifatee waamicha wangeelaatti ga'anii amma akka inni jirullee isa kanarratti baay'ee diteelii yoo beekuudha baadhee namni keenya umurii hammamii biyya kana keessa jiraatee carraan inni biyya kana dhufee jiraachuu isaatii yeroo dhiyoodha kan inni banameef nama keenyaaf. Warra waldaa keessa jiraniif keessumaatii baay'een isaanii immoo warri kanaan dura dhufanii nan argaa. Ijoolleen qeessotaa amma baay'een isaanii immoo waldaama keessaatii yoo lallabaa ta'uu baatan yoo faarfataa ta'uu baatanii waldaanuma keessa tajaajilu nan arga yeroo baay'ee kan gaggeessitoota kan maqaan Yesuusii karaa garaagaraa inni kaan kaameraadhaan inni kaan muuziqaa taphachuudhaan waldaa keessaatii akkuma kennaa isaaniitti tajaajilu tarii akka abbaa isaanii luban taanedha. Kanaaf baay'een isaanii waldaama keessa jiru. Warri biyya kanatti dhalatan immoo warri biyya kanaa immoo ijoolleen biyya kanatti dhalatan hin beeku. Amma kan keenya ijoolleen kan biyya kanatti dhalatanii guddatanii yeroo an dhufe daa'ima turanii akka nama sila siin jedhee saandee iskuulii kan barsiisaa turre amma immoo deebi'anii isaantu saandee iskuulii nurkaa fuudhee barsiisaa jira. Waldaa keenya keessaati jechaadha. Amma akka kanatti ni deemaa jirra jechaadha nu biratti. Hin barsiisu isaan moor amma duramma nu isanii duukaa rakkannee waa jennu caalaatti isaaniin dhaga'uu barbaadu ijoolleen. Isaaniin dhaga'uu barbaadu they are well committed baay'ee of kennanii barsiisuu baay'ee Waaqayyoon galateeffate kanarratti. Maayinni kun egaatii duuka buutuu sansira siin jedhe. Duuka buutuu gochuu eessaa jalqabanneeru maatii irratti kanatu hojjetu. Maatii irratti kanatu hojjetu. Maatiin yoo jabaataniidhaan ijoolleen hin jabaatu. Maatii yoo jabaatanii ijoolleen hin jabaatu. Ijoollee isaanii duuka buutuu jireenya duuka buutuu akka isaan agarsiisaniif maatii barsiifnaan maatiin ijoollee isaanii duuka buutuu barsiisu. Waldaa keessa gad ta'anii barachuu, taa'anii waaqeffachuu isa kana barsiisu. So jireenyi waan akkasiin jiraata jechaadha. Iddoo garaagaraatti jiraachuu danda'a. Baay'een isaanii ijoolleen iddoo garaagaraatti kanan argu waldaa kee faarfannaadhaanii jiru. Ijoolleen amma faarfannaa yuutuubii kanarratti afaan Ingiliffaa afaan Oromoffaatiin asitti dhalatanii kan hin faarfatanii jiru kan tajaajilan jiru. Yoo luba ta'uu warra akkasitti dhufne beeku maleessaati akkasi gaatii inni gara biraan namni keenya koonsila siin jedhee hammam biyya kana keessa ture ijoolleen isaanii gurguddatanii gara kanatti dhufe saddeetii warraan beeku. Garuu walumaa galatti dhimma kanarratti yaadamee irratti hojjechuun baay'ee gaariidha. Irratti hojjechuun baay'ee gaariidha ulfaatu. Waaqayyos na eebbisuu waan gaarii na deebistanii waa'ee ijoolleen keessumaa yuutuubii irrattis ta'e afaan danda'an iyyuu wangeela lallabuun kun abdii boriiti. Baay'ee namatti tola. Abdii borii qabaachuun wangeelli itti fufuunsaa baay'ee namatti tola. Nuti kan dur dhageenye fakkeenyaatiif waa'ee xinnoo taanee waa'ee abbaa gammachiis waa'ee lubootaa keenya waan gaggaarii dhagaa guddanne waan ta'eef hiddi sun wanti sun gadi fageenya Kiristoos irratti akka qabaannu nu taasise waan ta'eef waan gaariidha. Ijoolleen gara gooftaatti guddachuu dubbii Waaqayyoo lallabuun yookaan faarfachuun isa jedhuuf naqe. Mee garuma xumuraatti yoon fide malee sa'aatiin keessan baay'ee sa'aatii warqeedha. Kanaaf sa'aatii keessan kana baay'een fudhadhu. Mee
tokkummaa waldootaarra hojjetu waan ta'eef tokkummaa waldoota biyya diyaasporaa kana akkam jettanii ilaaltu? Akkamitti ilaaltu? Gaariidha moo haalli isaa akkam? Gaariidha amma tokko kan keenya amma akka UOIC'tti yoon sittime UOIC yookaan waldoota warra wangeelaa tokkummaa waldoota warra wangeelaa biyya diyaasporaa yookaas kan addunyaadha. United Oromo Evangelical Church. Tokkummaan keenya amma baay'ee gaariirra jirra. Akka keenyatti gara biraa beeku baay'ee. Garuu akka keenyatti baay'ee gaariirra jira tokkummaan jiru. Haala waan hundumaatiin waggoota dhiyaartuu asitti baay'ee gaariirra jira dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee gaariirra jirra. Yooma wal bubuusuun namoonni waldoonni tokko lama keessaallee rakkoo nama sila sitti dubbachaa ture kanarraan kan ka'e yoo baay'ee illee jabaatanii keessatti hirmaatan ta'ee garuu harka 80% olii baay'ee gaariirra jira. Baay'ee gaariirra jira. Tokkummaa keenyaanii gara fuulduraattis guddachuudhaa fi iddoo amma jirru kanarraatii illee daballee guddachuu fi mul'ati nuyi qabnu waa'ee dhimma saba keenyaa irratti illee dhaloota dhufutti illee wangeela dabarsuudhaaf amma jettu waa'ee abbaa gammachiisii yeroo darbe asumaan iyyuu sitti dubbachuu fi yeroo darbe ammaa waa'ee Oromo Bible Society irratti biyya keessaa kan jalqabame nullee fudhannee irratti hojjechaa turre. Namni keenya karaa hundumaa irratti hojjetaa jira amma danda'ameefitti haalumti isaa yoo mijachuu fi baatee dhaqqabsiisa irraa kan hafe tokkummaa keenya cimsannee irratti hojjechuudhaaf gaariidha. UOIC'n egaa akka tokkummaa UOIC'tti yoo na gaafatte baay'ee gaariidha jedha. Garuu utuu hundumaa waldoonni afaan Oromoo biyya kana keessa jiraatan kan hundumaatii waldaan afaan Oromoo kan addunyaa kuni tokkummaan hundumaa haammachuudhaaf dhaabbate kan addunyaati jenna. United Oromo Evangelical Church sannaani tokkummaa waldoota kan addunyaa jenna. Hundumaa dabalataa tokko lama warra waldaa tokko lama fudhatee dhiisamti. Waldoonni biyya kana keessa jiran barsiisa dhugaa kan barsiisan paartinarii gaarii qabaatanii barsiisa dhugaa kan barsiisan hundumaa irratti nu wajjin akka isaan dhaabbatanii fi tokkummaa keenya akka afaan Oromootiin aadaa keenyaanii qooqa keenyaan walii wajjin waaqeffannu tokkummaa cimsannee hojii wangeelaallee gara fuulduraatti jabinaan bal'inaan biyya keenya keessatti illee hojjechuudhaaf gara fuulduraattis tokkummaa keenya cimsannee hojjechuudhaaf mul'ata gaarii qabna. Waan nuyi fudhannee kaanee jirru amma baay'ee gaariidha. Sabni gaggeessitoonni luboonni yeroo yerootti waaqeffannaa qabnaa, yeroo yerootti barsiisa qabnaa, walga'iin qabaannaa walii keenya wajjiniin jabina gaariidhaan socho'aa jira. Karaa tokko gaa hir'inni jiru akkuma nama siin jedhe waldoonni hammi tokko manuu keessan jiran qofaatti jiru. Hammi tokko manuu keessan jiran qofaatti jiru. Inni kuni hir'ina gaa. Hir'inni kuni nuyi numa afeerraa hundumaayyuu afeerra kottaa jenna. Egaa chaalenjiin jiru achumatti ofii isaaniitiin immoo kan keessatti naammatamnes jiru. Kanatu jira. Garuu amma tokko nu keessa UOIC'n baay'ee gaariirra jiran siin jedha. Waldoonni garuu dhuunfaatti waldoonni ofii isaaniitiin walii isaaniitti amma iddoo tokko tokkotti waldaan magaalaa keessatti walii galuu dadhabuudhaan waan akkasii kun mul'ata. Mul'ata iddoo garaa garaatti. Rakkoo sasilansiin jedharraan ka'eetu mul'ateetu waldaan gargar ba'u waan akkasii kun jiraatu. Gara waldaatti gara UOIC'tti hundeen gara waldaatti jechuudha. Kanatu jira gaati. Tarii si deebisee koon beekuu yoo hin deebine ta'erran si deebi'anatti. Gooftaan isin haa eebbisu naa deebistaniittu san barbaadu naa deebistaniittu waan ta'eef gara booddee hin deebi'u eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu. Meegaa gara xumuraatti finnaa keessumatti waldoonni keenya jedhagaanis qaama sana keessaa sababii jiruufi waldoonni tokkummaa amantootaa addunyaa kuni hojii gurguddaa hojjechaa ture yeroo darbe keessatti keessumatti yeroo Prime Ministeriin gara mootummaatti dhufanii gammachuudhaaf xalayaa ergee fi
keessumatti immoo yeroo inni xumura irratti immoo isa waaqayyoo achi isa kaa'e sana irraanfatee immoo uummatatti gaddeebi'e uummata nyaachuutti gaddeebi'e immoo xalayaa ergitanii xalayichis akka bira ga'ee wanti kun sirrii akka hin taane akka waldaa tokkotti yookaan keessumatti baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu hojii wangeelaa achi keessatti hojjetanii maaliif namoota mirgi isaanii yookaan mirgi isaanii sarbame ofii dubbachuu hin dandeenye humna hin qabne sagalee hin qabneef sagalee taatanii xalayaa barreessaa fi turtan. Mee dhaggeeffattoonni keenya akka hubatanitti keessumaa akka waldaan kun mul'anni isheen kaayyoo isheen qabdu karaa hundumaa uummata ishee tajaajiluudhaaf kaayyoo isheen qabdu maal akka ta'e utuu gabaabaatti nutti himtanii isa jedhuufan kana dhaqe. Baay'ee gaariidha kun argitee waldaanii uummataaf dhaabbata. Wanti gaariin tokko kan gadi fageessine beekuun irra jiraatu waldaan ergaa nagaa labsiti. Eenyutti koominiitii gidduutti saba gidduu jiraattu saba keessaa baatetti ergaa nagaa labsiti. Kana jechuun yeroo namni tokko miidhamu sabni tokko gaafa miidhamu ergaa nagaa labsiti wanta ta'eef cal jettee dhaggeeffachuu hin dandeessu waldaan. Cal jettee dhaggeeffachuu hin dandeessu. Keessumaa immoo saba keenya nuyi amma ani luba Oromoodhaanii utuu luban ta'ineen Oromoo ta'ee dhaladhanii saban gidduudhaa bahin qaba. Biyyan keessatti dhaladheen qaba. Waa'een biyya sanaa, waa'een saba sanaa na yaachisaa jechaadha. Kun amma dhaloota namummaa kootii kana yaadu. Amantiidhaan gaafa laallu nuyi namanne amantii amanne eenyuuf mootummaa waaqayyootti galuudhaaf jennee Kiristoositti amanne. Waa'ee mootummaa waaqayyoo. Mootummaa waaqayyootti galuuf Kiristoositti amanne. Garuu qaamaan amma lafarra waan jirruu fi waa'ee saba keenyaa, miidhamni saba keenyaa, rakkinni saba keenyaa, gidiraan saba keenyaa nutti dhaga'ama. Jalqaba irratti inni kun nutti dhaga'ama. Akka ofii keenyaatti. Yeroon akka jedhu waa'ee saba keenyaa duwwaatu hin ta'in waa'ee saba gara biraas waldaan yeroo sabni tokko miidhamu cal jechuu hin dandeessu. Ergaa isheetu ergaa nagaati wanta ta'eef. Ergaan ishee ergaa nagaa wanta ta'eef nama miidhame gaafa argitu miidhama isaa irratti dubbatti. Amma waldaan keenya keessumaa nuyi amma warri Luutiraniin gaafa konfeeshinii barsiisu hundumtuu barsiisa. Warri waldaa warra wangeelaa hundumtuu barsiisa. Garuu kan keenya Luutiraniin gaafa barsiifnu warri makaana Yesuus nama namni tokko waa'ee ajjeecha abboommi kun namni gaafa barsiiftu hin ajjeesine immoo jedhu barsiisa sana. Ajjeesuudhaaf yaaluun iyyuu ajjeesaadha inni barsiifna miti. Ajjeesuudhaaf yaaluun iyyuu ajjeesaadha inni. Konfeeshinii kanarraatii kan sirbu akka jedhu namni tokko beela'ee akka inni beela'etu beektu. Beela baaftee du'arraa oolchuutu dandeessu. Namni sun yoo du'ee argame ati ajjeesaadha jedha Luuteraan. Amma kun baay'ee gadi fagoodha wangeela barsiifna mana bara. Responsibiliidha jechaadha luboonni warri kana fudhannee itti gaafatamummaan nurreera jechaadha. Namni tokko utuu inni du'aa jiru dubbattee du'arraa hambisuutu dandeessu. Cal jettee dhaggeeffattoo ta'ee jedha Luuter. Ati ajjeesaadha jedha. Sigalee. Kanaaf itti gaafatamummaan sababa nurra jiruuf waamicha kanaa sababa qabnuufi xalaa barreessine sana. Dhiisin godhinii kana inni yeroo inni waraana saba keenya irratti labsee Gujiidhaaf Boorana saba keenya irratti labsee dhiisin godhinii kanaa namatu dhumaa inni xalaa barreessineef xalaan isaanii akka fudhatanii akka isaan bira ga'ee iimeelii naa deebisanii. Garuu ammayyuu duukaadhuma jiru. Ammayyuu duukaadhuma jiru. Kana duwwaa utuu ta'in luboonni kanarra dhaabbanne luboonni wal geenye xalaa luboota biraatii ergaa prophetic letter kan jedhamu xalaa gadhiifne
nuyi luboonni ergamoota waaqayyoo kan ta'an hojii lubummaa kan hojjennu. Waan isin gochaa jirtan kun akka dubbii waaqayyoo sirrii miti irraa deebi'aa kan jedhu labsii baafnee ergineerra. Bakka hundumaatti facaafne. Addanatti yeroo hundumaa hin goone. Kana kan nuyi goonuu fi mootummaadhaan mormuuf utuu hin ta'in waan inni godhu sun gara qajeelinaatti deebi'ee seeraan biyya kan bulchuu danda'uuf. Seeraan biyya kan bulchuu danda'uuf. Kanaafitu kana gochaa turre. Amma sittuma fuufnee goone yeroo kan Tigraayitti sitti waraana labses xalaa argineerra. Kan saba keenya duwwaatu hin ta'in jechaadha. Maaliif kuni mootummaan biyya bulchu tokko saba bulchu irratti deebi'ee waraana labsuuni waaqayyo wajjin wal lola namni akkasii. Waaqayyo wajjin wal lola. Maaliif waaqayyo tikseedheetti kennee bulcheedheetti kennee gaafa inni qabee ajjeese mana hidhaa keessatti dararee miila irraa kutee lafarra foqossiisee dhala namaa humiliyeet gaafa godhu waaqayyo calluma jedheen ilaalu. Waaqayyo calluma jedhee ilaalu. Nummoo bakka bu'oota waaqayyooti. Qorontos boqonnaa 5 nuyi afaan waaqayyoo taanee ergamnedha malee afaan mootummaa taanee ergamne miti. Afaan waaqayyoo taanee ergamne. Mootummaadhaaf afaan ta'uudhaaf an ergamne miti. Mootii waaqaaf lafaa isa nagaa labsu dhala namaa hundumaa wal qixatti kan ilaalu. Seerri biratti kan hin jal'anne ergamaa isaati. Mootiin amma Prime Ministeriin kun amma gaafa ni bu'u maal ta'u warri kana gochaa turan laata. Kanaaf mootii moototaa isa ta'e waan inni dubbatu afaan isaa taate nagaa gaafa dubbatu. Kan saba keenyaallee dirqama nurra jira akkuma sabaatti iyyuu akkuma sabaattuu nurraa eegama kan saba keenyaa. Garuu nuyi jastisiidhaaf waamamu. Seerri iddootti deebi'u. Biyyi seeraan buluun. Biyyi seeraan buluun. Sabaan mootummaadhaaf hin bulinaa hin jenne. Garuu mootummaan seeraan biyyaa bulchu jenne malee. Mootummaan seera dhabeeru waan ta'eef. Akkas kanagaa kan UOIC kan inni qabatee deemu isa kana jechaadha kan inni qabatee deemu. Kanaafitu toora keenya eeggannee dhugaa dubbii waaqayyoo isa dhaga'uu danda'utti dubbanna. Isa dhaga'uu danda'utti dubbanna yoo dhaga'e yoo dhiise garuu waan nurraa eegamu nuyi goone kanagaa kan jiru UOIC isa kana bal'inaan irratti hojjetaa jira. Karaa hundumaarra bal'inaan irratti hojjenna saba keenya bira dhaabbachuudhaaf. Dhugaa dubbii saba keenya kan sirrii bunu yeroo akkuma sileette yeroo isaan galanis yeroo isaan hojii gaarii hojjetan duukaa taane waan dandeenyu humna keenya galatoomaatti hin jennee xalaa barreessine namoonni keenya lafa isaan jiranitti simatanii yeroo isaan biyya kana dhufanis waldaa keessatti galateeffame hundumtuu galateeffate waldaa keessa jiru kenna. Yeroo isaan gaarii godhan galateeffatan yeroo isaan hamaa godhanis harka rukutuun immoo waaqayyoo iyyuu jaallatu bara. Jaallatu kan takka. Kanaaf yeroo isaan ajjeesanii ajjeeftee itti dhiisiitti. Mana hidhaa keessatti dararaa itti dhiiseen sammuudhuma maaliitiin nama fudhata godhu. Egaa isa kanarra dhaabbanneeti kan nuyi dubbanne Israa'el kanuma fakkaata gata. Egaan waaqayyoo isnaa eebbisu luba kamisoo gaariitti nuu ibsitaniittu egaan gara ani lubaa gaaffii koo gara xumuraatti fideera. Kana caalaas isin hin deemsisu. Mee egaa faallaa kanaas immoo wanti hojjetamu jira. Faallaa iddoo dhiiga namaaf dubbachuu yookaan immoo nama hin ajjeesinni waan gaarii hojjedhu waan gaarii hordofi wangeelli keenya jedhu jedhamee akkuma waldaan kun mul'ata qabatee ka'ee mootummaa kanaan wanta kana hin hojjetinii waan kun gaarii miti uummata keen fixinii jedhee akkuma dubbatu immoo raajii namoonni itti raajanis jiru haala faallaa ta'e. Ganaa waggaa 10 bulchita. Tokko immoo yeroo argitaniittu yeroo namoonni baay'een keessumaa dargaggoonni kan duukaa hiriiranii maal jedhee karaa asiinis dhufee karaa achiinis dhufee
gonkumaa si biraan ga'u. Paawundii 70,000 fudhateera gaa tarii ishee deebisee laata waan jedhu shakkiin qaba. Maaliif wanti isaa akkuma argitan kun addunyaan isarra irratti kaate waan jirtu waan keessumaa amantoonni keenya warri sagalee kana yookaan ergaa kana dhaga'an amantoonni keenya Oromoon kan ta'e dubbii jara kanaatiin yookaan ergama sobaa jara kanaatiin akka hin dogoggorreef gabaabaatti dhaamsa maalii qaba? Ani dhaamsi hin qabu tokkicha waan tokkositti immoo waldaan wangeelaan bultii biyyi seeraan bula. Kun kana lamaanitu piilaa utubaa kana lamaanii kan Waaqayyo lafarra kaa'e. Biyyi seeraan bula. Waldaan wangeelaan bulti. Biyyi wangeelaan bula kan jenneefi biyya sana keessa amantii garaagaraa kan qabu jira. Wangeela nuyi fudhannu kana waraqata godhee kan ilaalu jira. Nummoo quraanaa waraqata goone kan fudhannu jira. Kanaafi jara kana lamaanuu kan walitti araarsee tooraan baalaansi godhee lafa jiraachisu maali? Seera mootummaan higga mangiste ta'insa. Isaan bulu. Raajiidhaan bula miti. Biyyi kun amma biyya Ameerikaa kuni biyya wangeelaatii wangeelatu gaaree guddiseera. Wangeelli waldaa keessatti nama wangeelatu bisheessaa garuu gara mootummaatti gaafa dhufu seera mootummaatiin jiraata. Fakkeenyaaf anaafatamma kana dubbachuu dandeenya. Laayitii gaafa kuttu seera si gaafata moo luba wangeelaa lallabu si gaafata Israa'el? Seeratu. Seeraan nu gaafata. Biyyi seeraan bula. Waldaan wangeelaan bulti. Wal keessa makuu hin dandeessu. Wal keessa makuu hin danda'amu takka. Kanaafi yoo biyya kiristiyaana goona duwwaa inni yaanne inni gaariidha nan jaalladhanis ta'e. Garuu akkatti ta'uu hin danda'u namatu wal fixa waan ta'eef. Gaariidha ta'e. Utuu hundumarra har'aa kaaftanii hundumtuu akkas jettanii nan jaalladha baay'ee dhugaa. Nan jaalladha ta'e. Dhugaan sitti maal luba nan jaalladha baay'ee. Hojiin nuu baay'ata. Mootummaa Waaqayyootu bal'ate. Garuu akka kana immoo hin ta'u bara. Riyaalitiin lafa jiru akka kana ta'uu hin danda'u. Amma waan amantu kana gaara. Amma kan amantiin biyya sana keessa amantii isaa tirii tokkotu jira natti fakkaata. Wanta hin jirre tokko akkuma amma fakkeenyaaf raajiin masiyaana tokko olaantee waan isaan beektu namichi harki cabee okkolaa jira harki cabee waa qabachuu hin danda'u ta'e fayyitee taati amantiidhaan. Namichi dhukkubsataa jira. Na dhukkuba yoo inni amantii sitti irra ta'e. Kanaaf namichi dhukkubsatu fayyeeraa jagala. Amma biyya sana gaafa laaltu mootummaan sana gaafa laaltu akkasi irra keessaanii bilchiginnaa lallabu. Maaliif isaan keessaa bahe wanta ta'eef. Mootummaan hundumaa kun achi keessaa kan bahe. Bilchiginnaa lallabu. Biyyi badeera. Gargar caccabeera biyyi. Nagaan hin jiru. Biyya babbadee jiru, qabeenya badee jiru, naggaadee hiyyoomee jiru. Sooressi gadi kufee jiru. Mana barumsaa cuccufamaa jiru gaadditu bilchiginnaa. So amma isaan keessaa bahe piroodaaktii sanaati wanta ta'eef warra kana riyaalitii lafa jiru kana fudhachuu hin danda'an. Fudhachuu hin danda'an akka kana wanta ta'eef. Kanaaf gabaabaadhumatti kan biyya sanaaf namoota keenyaaf dhaamamu biyya kana keessas namoonni isaan hin deeggaran akka kanatti jiru. Gaariidha. Ani koo deeggaruu isaan hin jibbamne garuu riyaalitii lafa jiru understand godhanii ituutti manii dhagaa'ee gaariidha. Inni dhaga'u garuu nagaan. An jibba isaan qabuun garuu riyaalitii lafa jiru kana miti. Namnoo dhumaa jira. Amma dhuguma dhugaa Waaqayyoo namni kaase amma biyya ijaaramte dhaqeetu lafatti gaddabala amma kana. Dhuguma Waaqayyoo kan zeettadaya. Amma ilaalama godha keenyaati amma boojjitti
Awwaala keessaati guyyaa sadii kan awwaalame lafa ture itti baataniitu haadha dhaqanii irra kaa'aniidha. Waaqayyo kaasee kana. Dhuguma kana waaqayyotu kaasee akka kanatti akkam godhaniitu akka kanatti yaadu. Nama mucaa dhalattuu ijaan ilaaluudhaaf ilaalteen quufnee magaalaa kee naannessanii madabdoollootti gaafa xiidiidhaan ajjeesanii nama yaasanii maal akkamittiin kana fudhadhan kana? Sammuu maaliin kana fudhachuu danda'an? Waaqayyo maal jedhan? Waaqayyo maal jedhan? Inni mucaa sana uume amma maal jedha? Qarshii harka tokko kiisii kee keessaatti tokko yoo baddee hammam sitti dhaga'ama ammasii? Hamma sammuu kee badutti sinniisu kan keetu wanta ta'eef. Mucaan kun waaqayyotu uume. Qabeenya waaqayyooti. Inni gooftaan ikkoo tokko baddee 99 dhiiseetu tokko barbaacha deemanii dhekoo amma dhugumaa kun maala naannadha ishee waaqayyoo isa gara biraa garbuchaatti guddifatee inni mucaa waaqayyooti gaa mana mootummaa masaraa keessa ta'a hiyyeessa ganda keessa deemtu seexanatu uume. Dhala isaa inni guddifata haati hiyyeessaa dhala ishee bornaaf darba kan jettu abdii of jalaa gaafa isheen boossu kan isaa mana masaraa keessa ofa taa'u hundaafi ni abarinta waan akkasii. Ergama waaqayyoo qabna wanta ta'eef ija waaqayyootiin ilaalla. Waaqayyoo ijoollee abbaan irra hin jirreef abbaadha. Haadha hiyyeessaafis dhaabatee mugguu taa'e. Riyaalitiin lafa jiru kana jira. Mana mootummaa keessa deemanii akka raajota Ba'aal warra sanaa masaraa mootummaa keessa deemanii dubbatan. Amoosiin iyyuu dhaqanii gaafa baadiyyaa kee dhaqiitii dubbadhu ati hiyyeessaa. Argitee ergaa raajii akkasitti dubbatu. Waan barbaadan argachuudhaaf, waan garaa isaanii argachuudhaaf, garaa isaanii guuttachuudhaaf dubbii wangeelaa gargar jal'isanii kan garaa isaanii duwwaa namatti dubbatu. Waan ofii isaaniitti barbaadan namatti dubbatu. Waan namaaf ta'u. Ergaan keenya namaaf ta'a, biyyaaf ta'a malee mana koo duwwaatu warqee naa ijaarame jenna. Manaaf koo naaf ta'uu danda'a. Yoo jiraadhe rakkinaan qabu gaarii. Garuu ergamni nuyi qabnu ergaa namaaf nama jiraachisu jireenya mootummaa waaqayyoo ergaa nagaa namatti dubbachaa jiru. Malee mootummaa duukaa buune waa'ee mootummaan jedhu ergaa isaa dabarsinaan miti. Lallaba isaa lallabnaan miti. Kanaaf wanti beekuun ta'u nuyi ergamni nuyi qabnu mootiidhaafis, hiyyeessaafis, wallaalaadhaafis, beekaadhaafis wangeela dhugaatti dubbanna. Wangeela dhugaatti dubbannaa, wangeela namni akka inni fudhatuuf itti dubbanna. Kanaa ala biyyi seeraan bulaa, waldaan wangeelaan bulti. Ulfaadha. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisuu baay'ee natti tola. Egaa mee asumarratti gara xumuraatti han fidaa. Wanti hafe yoo jiraate yoo jettu ta'e. Ani waan hafe gara biraallee hin qabu. Nagaan waaqayyoo bakka hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Warri biyya kana keessa jiran amantoonni keenya waldaa keessa kan jiran waldaa isaanii akka isaan jabeeffatan lafatti waaqeffatan akka isaan jabeeffatan tokkummaa isaanii akka isaan cimsatan hir'ina jirullee tokko walitti deebi'anii waliin wajjiniin guuttachuu akka danda'anitti hir'ina isaanii akka isaan guuttatan yeroo baay'ee aangiliin nan irra dhaabbadhee ilaalu aangiliin inni tokko irra dhaabbatee ilaalu garaagaraa. Manansarii isa biyyaatiin immoo fu'a waldaa keenya biyya kana keessatti dhufnee waldaa keenya situun jeeqin haala biyyichaa hubachaa walii wajjin tokkummaadhaan jiraachuu waldaa keenya cimsachuu isa dheeboon nusa garaan keenya dheebootu biraan dhugaa waaqayyotti dhugaa wanta ta'eef obsaan wal duukaa jiraachuu kan dandeessaniif waaqayyo hunduma keessan gargaaruu isiniin jedhaa ulfaadhaa atillee baay'een si galateeffadha carraa kan naa kennu gadi beekfame. Gooftaan isinaa eebbisu luba kamisoo. Egaa dhaggeeffattoota keenya turtii luba kamisoo wajjin goonee asumarratti gara xumuraatti geessina. Amma sagantaa kan biraatiin deebinee luba kamisoo wajjin wal arginutti nagaa gooftaatiin nu turaa ulfaadhaa. Nagaa waaqayyooti.